Gamaa'ee kurfii keenyaatti nu faana ta'uuf kan isan hawwatu ana xiiqii dhugaasaati anis anaa dhufu jedhee yaadda. Gaala kan jedhamu jettanii gaala hagas guddatu kan humna qabu mucaa xiqqoon ba'aa hagas gahu iyyisiisee itti fayyadamanii ture. Oromoon maal ta'utti jira? Gaala ta'aa jirra dhiiroo. Sabni hammana guddaadha. Saalfata dhaabnee yartuunis bal'aanis duudanis itti fayyadamtee akkasumatti nutti fe'ataa jirti. Nuti waliin itti Oromoo guuruu qabnu uummanni keenya baay'inaan taa'ee sibiilee akkana taate akkas taate jee waan akkanaa kana haasa'urra akkamiin nuti uummanni Tigraay irraa kaasanii irraa kaafnaa jee godhu qaba. Hayyoonni keenya haala jiranis harka lafa jalaatiin waan adda addaatiin uummata keenya hidhachiisuu qaban. Saba hidhatee tokkoteetu injifatee mo'ata malee afaaniin harka duwwaa namni mo'achuu hin danda'u. Sagaleen ammaan kana wal duraa duuba san dhageessifne kunniin gara ba'a Oromiyaa godina Harargee ba'aa ona dirree xiyyaaraatti bilbiluun hidhaa fi gidirfamni qareeyyii Oromoo egeree Oromoo fi Oromiyaaf abdii ta'an irratti humna milishaa fi poolisoota humna addaa poolisii Oromiyaa jedhamaniin gaggeeffamaa ture. Yeroo ammaatti ammoo daran jabaachuun humnoonni liyyuu aayilii mootummaa naannoo Harariidha. Qeerroolee Oromoo ona dirree xiyyaaraadha mana hidhaatti guuraa jiraatu irratti odeessa guutuu miseensa qeerroo bilisummaa Oromoo tokkorraa argamne keessaa dubbii bicuu seensaa fudhannee san dhageessifnee fi gara kaaba Oromiyaa Konyaa Wallootti bilbiluun dhimma yeroo Oromoof Oromiyaa addatti maaltu galma gahiinsa qabsoo bilisummaa Oromoo sakaalee hanqinni eessa jira? Sabni bicuun yeroo marroo lammeessituu fi waggoottan kurnan sadan darban keessatti bilisummaa ofiidhaa afaan qawween labsatu Oromoon jaarraa tokko oliif gabrummaa keessa takkaa'u impaayera Itoophiyaa jalatti akka laqadamee taa'uun maalti tolcheef qabxiilee garaagaraa irratti marii bal'aa Oromticha kaaba Oromiyaa Konyaa Walloo tokko waliin tolfanne keessaa dubbii ijoo seensaa fudhannee san dhageessifneedha. Turtiin keessan Gamaa'ee kurfii keenyaatti nu faana ta'uuf ammas marroo lammeessituuf irra deebi'ee isan hawwataa jalqaba irratti gara kaaba Oromiyaa Konyaa Wallootti bilbiluun dhimma yeroo Oromoof Oromiyaa akkasumas adeemsa qabsoo bilisummaa Oromoo irratti marii bal'aa Oromticha kaaba Oromiyaa Konyaa Walloo waliin tolfanne san dhageessisuun saganticha saaqanna. Sunis muuziqaa ce'umsaa kana booda eegalaa nu faana tura. Har'aan kana maaltu isin mudate Konyaa Walloo keessatti maaltu ta'e? Har'aan kiyya jaalatteedha. Mudannaan hamma kadur darbe malee mudannaa asitti odeessan hin qabnuuti. Wanni nu mudate waan ganda keenya irratti hojjetee aarresamtu akka mudataatti fudhanna. Ishii xixiqqoo kana himuudhaaf har'a gurra isaanii ol qabuun barbaadu. Hayyee. Wanni nu mudataa jiru waan saba keenya irratti agarree sabni guddaan har'a fakkoo keessatti jirru kanatti nu mudatu. Kanan nu aarsaa jira malee isa kaan xixiqqoo kana waan himannu qabnu ishii ganda keessatti fi ishii ayyaan laallattuun hojjettu ana eeganaa ishii horma jeeni nu guddatu darbuudhaan barbaada. Hayyee ulfaadhu dhugaadha kutaa Oromiyaa adda addaa keessatti rakkoolee gurguddaan xixiqqaanis uumamaa oola dilbata irraas waan wal fakkaataatu Konyaa Walloo keessatti ta'e ammoo akkuma jettee waan guddoo irraa dubbannaa. Akkuma liinuu quba qabnu warri TPLF ganna 27 dhiiga ilmaan Oromoo dhangalaasaa qabeenya Oromoo saamaa turanii dhumarratti falmaa qeerrootiin gara Maqalee galan achi booda mootummaa jijjiiramaa mootummaan jedhu kijibaan dhufee aangoo butate Oromoo obbaasuu itti fufe warra TPLF abbootii isaanii waliinis olitti boon TPLF dhaanteetu lafa sii keessaa baafattee jirti sanas ammoo qawwee waan qabduuf baafatte Oromoon akkuma ganna 28 darbaniidha ammas ganna 3 itti fufiinsaan du'aadha jira. Attam TPLF erga naannoo sii to'attee booda gara Wallootti waan sochoote qabdi ammoo Oromoon kan saatti abboomuu dadhabe Ormi kan Oromoo irratti wal fixaa jira. Jaala kiyya gansa oduu gaariidha kaaftee ni gaafattee jabeessee kan sigala toonfadhaa bar wanni nu dhige tokko sabni Oromoo amma wanni haasawaa jirru TPLF sabni xinnaan sun lama kan nama bilisoome duraan bilisoomin nu gabroonfataa ture. Balleessine daaraa goone awwaara qilleensa irratti kenname daakuu goone jaleeti jarri sun amma bilisoomee jira. Kanna dhibee uummata keenya dhibee dhiha kana malkaa odaa irratti caffee guddicha irratti mariin guddaan har'a uummanni Oromoo deemu maal taane
sunuhitti maaltu argame maaltu nu seene sabni kennaan kun walii galee oduu waraana isaanii taasisan ta'in uummanni isaanii namni har'a faarfatanii ol qaban uummata EPLF'sanii sabni Oromoo maal taane maaltu nu keessatti argameedha kan amma jaamaa jiru saba onnee qabu waa aangoo harkatti fudhatee aangoo sana dhandhamachuun gara akkasiitti jabaa jaaquuni miti si onnee isaanii sanatuun onnee Oromoo darbituudha miti si saba guddaadha isaan saba guddaan saba xiqqoodha hidhiiroo maal waliin jennu safuudha saala heeggada namni hundinuu kanaaf nu tuffate maal tahuu qaamna siyaasa godina wallootti wal mari'annamu akka Oromiyaatti dandeenyee wal mari'anna jennee wal gaafitti jirra sabni onnee qabu sabni haadha gudeedamtu obboleetti gudeedamtu jibbe waan godhaa deebiin agartanii keenya immoo dongoraa fi konfiraatiinitti guddatee warra garaadhaaf deemu warra saba haqeechisu gaafa TPLF biyya kana turte gaafa biyya keenya nu bulchaa turte uummata Oromoo irratti badanaan isheen hojjette hammam baay'inni hoggaatiin tallee meejaannee laallu kan gaafsanii saba keenya bichaa ture lakkaa har'arraa sisiisaa ture kan ajjeesaa ture buqqisaa ture obbo Diyoo akka ta'e deemnee jira diinni waan tokko hin goone ammaaf maal haa goonu walleen qofatti maal godhuu qabdi hirmii keenya buufannaa saba Oromoo kanan akkamitti wal qunnamneeti takka lama jennee ofirratti lakkoofsinne sadeeffata ofirratti lakkoofsinu yaa ilmaan Oromoo haa dubbisannu waliin jennaa warra jirra jaala waan uummata isa onnee qabuuti waan garaa qabuun kanuma kan nama agarsiisu seenja. Ayyee bareedaadha gaa sabni sun xiqqaadha ammoo ol hubachuunis akkasuma salphataa fi kabiraan ammoo kan nu dhibee guddinuma kana keessatti ka garaa bulutu jira. Gaaf duraas TPLF ergamaa ka Oromoo obbaase ka gaaraa malkaa magaalaa baadiyaa Oromoodhaa dura deebi'ee TPLFitti argisiise OPDOdha. OPDO guyyas Oromoo TPLF ergamtee Oromoo obbaasaa turteetu arras ammoo warra obbaasaa jira. haa ta'uti arras sanumatti nu dhibaa jiraadha kan itti jettu. haa ta'uti OPDO'n kun agam tokko Oromoon kun agam tokko silaati. Oromoon kun saba guddeessa gaa miiliyoona takkaa'uu kitila 50-60tti himama. Kanuma keessaa ka seexaa qabu ka onnee qabu ka humna qabu silaa walitti dhufe waan tokko gochuu ni dadhaba laata maalifiti warruma garaa bulu kana qofa himatuu dandeenya sabni kun hin komatamu laata yookaan sabni kun akka inni waliin hin kaane ka godhe ayyootuma Oromoo jaarmiyoota Oromoo warra jedhaman keessuma falmaa bara 2014-15-18tti qeerroon finiinsite dhufee maqaa ayyootaaf xiinxaltootaa fi hooggantoota siyaasaan deebii harka nyaaphaatti kufuun sun hawaasa Oromoo amilee kuffisinnaa sanaaf hawaasni Oromoo ka'uu dadhabe ammoo taa'uun kun furmaata ta'a mee kanarraati ati nuu himi. Ina jaalatti waan tokko waan natti beektu waan hin beeknu diinaa miti warri kumatuu qabnu diinaa miti warri isaan jala deemee eree uummataa bal'isaadhaan nutti roorrisaadhaa jiru ni beekna warruma kanaan dura sabboonummaadhaan akka nama kirkirfatee saba Oromootti dhaabbatu jechuun isaanumatti duraanis sanumatu nu nyaachisaa ture har'aas isaanuma nu nyaachisaa jira dabaree nutti wal darbanii inni duraan faarsaa turre goota akkanaa qabna hayyuu akkanaa qabna jenne santu garagalee dabareedhaan darbee saba haagana gahutti taphaa jira uummatatti ni fakkaate inni hin fakkeeffame mee waan tokko sitti jaalachiyya gaala kan jedhamu ni beektanii gaala hagas guddatu kan humna qabu mucayyoo xiqqatu deemanii ture mucaa xiqqoo sun ba'aa hagas gahu iyyisiisee rabbiin laakkiseeti mucaa xiqqoo tokko itti fe'ee deemanii ture Oromoon maal ta'utti jira gaala tahaa jira dhiiroo sabni hammana guddaadha saalfata dhaabnee yartuunis ballaanis duudanis nutti faayidamtee akkasumatti nutti fe'ataa jirti amma nuyi uummata kan hundumaa warra garaan bitannee waan kadhe nurratti godhe hin komannu amma of komatuu qabnan akka sabni TPLF sabni xinnaan suni dhiiraa dhaltuudhaan walii galee hedduu hammatee gajaraaf kottoodhaan humna qabuun biyya mututti godhee waraana hagas ga'u harkatti qabatee isa kan fitee biyya ofii waraanaan itti kana booje ni amma of komatuu qabna sabni Oromoo walii galatti of komatuu qabna nu irraa qabe laafee dhuguun waraanni fi humnee fi fixaatis ni jirra bakka jirru deebi'enna of komataa jirra nu hundi uummata bal'aa Oromoo sanjiisi sagalee kiyya warri dhagahe nuyi mootummaan waraana siin komannu of komanna ofitti gaddina kan salphate nuyi warri salphate salphina keessa akkamitti obbaafna jee ofii isaanitti nuti
tokkomatu qabna warra nuti barbaada koora taanisi hawaasullani taanisi nurratti wal darbu kana waan komannuuf hin qabnu dudda kiyyarra hintaa'u namni fedhe jarree kiyyarra hintaa'u jeessamni hammana ga'u hoodhise guyyaan lama olee hin falman maali rakkoon nu qabnu ofiisii fayyaa qabnaa naga qabnaa jennee of maamari'annu walaa qorannu ummanni Oromoo bal'aan gabaabdumatti kana wanti waan garaa nama nyaata feetii wal safuuti sabni hammana gahu gosti takka lama bilisoomuu jechaan gosti xinnoon gadi aantiin nyaata hin qabne barahaa kee keesse onni hammam qabu qabdi ummata Oromoo isaan jibbaaf hin do'an isaan inuu nama jabeessaniinu dhiira gurra hin nyaatan Oromoon dhiirummaa akkasii dhanne moo harree taane moo harrummaan nutti jira moo harrummaa kan taatu taate hundumaafuu harka kenneen walii galee haa bullu ni dinnaa hookaan ta'u tanee kamtu namaa kamtu namitti kan kaleessa furee nurra kaa'e ofirra keenye boruu soo amma lafaa kaane tokko ofirra keenya wahuu paartii tokkoo fi maalii waan komannu qabnu sabni Oromoo faa akkuma tu'an siin gajaanati. Hayyee bareedaadha dubbiin kee dhugaa irraa goraa dogoggora hin qabu gaa kan darbe galaanaa of komatuun akkuma jirutti ta'e maal godhuu qabnaatti immoo haa xiyyeeffannu tokko jalqabumarraa galma qabsoo bilisummaa wallaaluuf wallaalchifamuutu hawaasa Oromoo kanaan ga'ee warri jedhanis jira. Impaayera Itoophiyaa afaan qawween Oromoof Oromiyaa irratti ijaaramtee Oromoo ajjeesaa dhiisaa qabeenya Oromoo saamaa arra geesse kana dimokiraatessinaa warra jedhutu jira addunyaa irraa impaayerii dimokiraatoftee hin beektu kun afaan faajjii uumeeraa jedhu gama biraatiin waa'ee mootummaa ce'umsaatus odeeffama mootummaan ce'umsaa kun eessarratti hundaa'a lafarra moo waaqarratti hundaa'a bu'aa mootummaan ce'umsaadhaa 1992 Oromoodhaaf fides immoo waan argaa jirrudha muuxannoo saba bicuurraa argannu sammuu mootummaa ce'umsaa ijaarratanii osoo hin taane tokkummaa ijaarrataniitu qawweedhaan bakka deeman immoo beekaniitu lolatanii of keessaa baasan kan Oromoo kana irratti immoo atimee maal jetta maal dhaamta maal nu gorsita? An dhaamsa guddaan qabu warra amma mootummaa ce'umsaa dhaamna jirus bilisoomne warra jirus kan hundumaa irraan fuudha. Aboo bilisummaa jechaan jaalachiyya ilma Oromoodhaa bakka shamarran bobba'anii nagahaan manatti hin galle cabsatanii manatti hin galle ijoolleen keenya barattee barumsarraa nagahaan hin galle karaarra dhaabanii mootummaa safuu akkana kan takkaan argamiin ajjeesanii viidiyoo waraaba maqaan sabummaadha oduu jiru waan dhaamti kiyya akka waliigala Oromootti haga har'aatti dimokiraasiidhaan waa karaa heeraa fi seeraatiin namni mootummaa qabatee mootummaarra jiru warri dardaa hamma har'aa dhufe tokkollee hin jiru. EPTLFis gaafa dhuftu waraana banteetu waraana mancaaftee ijoota gootee qabatte warri jala deemu jala fiigee karaatti garsiisee qabachiise nuti gorsa tahe namtichi gurri harreen gorsin hin gorfamu jaa Oromoonni an saba Oromootan baala saba Oromoo warra quuqama ofii mararfata qabu warra obboleessa dhabee obboleettii dhabee isa gadi baasanii niitii isaatti rafanii maasaa irraa arihanii ofiif qotatanii albuuda keenya biyya fedha irratti gurgurataa bakkeen dhumutti jirruuf lafa keenya qabeenya keenya fi mootummaan afaan qawweetiin dhufe yaadii jimba biyyatti hin banne ofii fi qe'ee ofiitti irratti wal nyaatan malee jarumtanii isheen fi hangafaa kutsuudha. Warra kana afaan qawweetiin ofirraa buqqifnu malee afaan qawweetiin Oromoon inni shootala qabu shootala ofii qarate ha eeboo qabu eeboo ofii fudhatee qottoo mukaan muratan qara baafatee daata akka hooga abba hin bilisoomna. Oromoon qawwee hidhatuun safuu miti badii badalaa miti waan namni hin godhinii miti warri jabaate hundinuu ayyaaran jamee maqaan itti bee hundinuu warra qawwee qabutu jabaadha. Warri har'a nu tuffatu waa gadinuu qabu kun hooni qawwee qabaanne bakka garratti diina ofirraa waraannee lafaa kaane hunduunu jaalata hunduunu wajjin dhaabbata. Sabni bakka jiru farga. Waraana malee waraana qabatee ofirraa buqqisuun hin ta'u. Waraanani ofirraa buqqifna afaan qawweetiin ofirraa buqqifna yaa ilmaan Oromoo bakka jirtanii. Mana qabanna jettanii mana biran taa'inaa gurguradhaa mana keessan gurguradhaadhaa qawween bitadhaa. Inni itti hidhuu dandeessu yaa ilma Oromoodhaa kan qabeenya qabdu. Saba keetitti hidhaadhaa. Barnoonnis jireenyis qabeenyis bilisummaan booda haa ta'u. Guyyaan lama guyyaan sadii fudhatu hidhadhaa gadi bahaa diina ofirraa mancaafnaa. Walloo keessa taa'isan ittiin jechuudha. Warra deengadda warra reefu mi'aa bilisummaati fi qabsoo dhagaa hundatuun har'a maraataa jira walloo keessatti har'a bakka ofii argee deemaa jira wal haa laallannu wanni Tigireen gootu fakkiinuu haa ta'uu gorsanuu haa ta'uu gabaabdumatti
qawwa malee diin buqqoon jaalatu. Kan amma dhageessan kun gara kaaba Oromiyaa Konyee Wallootti bilbiluun dhimma yeroo Oromoof Oromiyaa addatti maaltu galma gahiinsa qabsoo bilisummaa Oromoodhaa laqadame. Oromoon haala amtuu yeroo ammaatti isa mudatee jiru kana keessaa ba'uuf maal ta'uu takkaa'u maal tolchuu qabaaf qabxiilee garaagaraa kaafnee marii akkaan yerootti Oromoof Oromiyaaf murteessaa ta'e kan Oroomticha kaaba Oromiyaa Konyee Walloo waliin tolfannee san dhageessifneedha. Ammoo kan asaanu gara ba'a Oromiyaa godina Harargee Bahaa hona dirree xayyaaraatti bilbiluun haala hawaasni Oromoo gamasii keessa jiraniif dhimma akeekaaf galma qabsoo bilisummaa Oromoo irratti illee marii miseensa qeerroo bilisummaa Oromoo ba'a Oromiyaa godina Harargee Bahaa hona dirree xayyaaraa waliin tolfanne isiniif dhiyeessinaa dhiyaadha. Harar dirree xiyyaaraatii qeerroo Oromoo jabaa tokko qabanii hidhanii dararaatu jira jedhan saniif si bilbile. Dhugaa qabamee jira. Mee yoom qabame eenyutu qabee qeerroon qabame kun maqaan isaa eenyu jedhama marii keenya kanaa naanfannaa. Maqaan isaa Yusuf Maratanii jedhama. Torbee darbe keessa guyyaa wixataati liyyee naannoo Harariitiin dirqamee jira. Dargaggoon kun oomaa nama baddii hin qabne Oromoodhuma ta'uun yakkame ammallee silaa dargaggoo jabaa egeree Oromoof Oromiyaaf illee abdii ta'uudha jedhama. Mee seenaa dargaggoo kanarraa nu himi maal balleessiteedhaan qaban? Seenaan dargaggoo kana eegamtuun qabuun Oromoo ta'uu qofaaf mabadhamee taa'ee Itoophiyaa kana keessatti maqaa biraa nama farrajanii nama qabuun maqaa biraatiin itti farrajanii bakka kanuma shanee janiituma maqaan jirre waan hin beekamne shanee kana waan taateef hin beeknu kan nuti isaanuma ajjaa. Maqaa kanaan banka danqanii babraa bakka jedhamtu komishinii poolisii naannoo Harariititti hidhanii jiran amma guyyaa 28 mana murtii dhiyeessinaa jireetu himata rabbanee ture abbaan alangaa. Duuba ka qabe poolisii humna addaa Oromiyaatii jetta amma bakki inni itti hidhamee jiru naannoo Adareetti akkan sirraa dhaga'u kanatti sun attamitti taate warra santu dabarsee kenne moo maali waan kun? Poolisii humna addaa naannoo Harariitti qabe poolisii humna addaa qabdi VIP jenii jirti naannoo Harariitti hin qabdi. Duuba dirreen xayyaaraadhaa Hararis taatu gaa lafa Oromooti Adaree biyyee lafa Oromooti ammoo taatu yeroodhaa fi attamitti dhuftee ichi qabdi poolisiin humna addaadhaa warri Adareedhaa. Magaalaa Harar akkuma dhimma wayiitiif deemetti itti basaastuun ijoolleen gantuu takka jira maqaasaa wajji turre reetteeroo sanitti numa biraa bakka akkuma tasaatti nanis carraan miliqee na baase malee jumaanni danquuf dhufanii bakka duraa baanee turre isa danqanii ni jala qaban. Warri Adareedhaa aangoo maalii qabu ilma Oromoodhaa lafa Oromoo irratti naannoo Oromiyaa keessaa qabuutti maal yakkiteedha maal jedhu amma warri maal jedhanii himattuuf ta'u? Amma warri isaan himata qabbananii guyyaa gaafa 28 boroo jechuun marra guyyaan dubbataani guyyaa wixataa kana bakka mana murtiitti irratti akkanatti himata waan hin jirreen kaa hordoo fuudhan maarree jeniituma waan hin taane dhiyeeffatanii jiran. Amma dhimma filannoo shiraasaniin wal qabatee egaa akkuma beekamu ba'a Oromiyaatti honni dirree xiyyaaraadhaa adda duree taateeti kan isiin qabsoo bilisummaa Oromoo kan keessatti hirmaataa jirtu keessumaa warraaqsi galaan uummataadhaa bifa adda ta'een deddeebi'ee dirree xiyyaaraa gaggeeffamaadha jira. Sanaan wal qabatee isin hawaasa daddammastanii akka hawaasni filannoo san ittiin hirmaanne gootan moo maaltu maal ta'e maaliif qeerroo Oromoo gamasitti xiyyeeffatan? Namni muraasa tokko nama shan anaa fi isaa fi nama sadi dabalatee kanatti xiyyeeffannaa addaan irra kananiitu nu barbaadan bakka dhimma tokko malee maqaa nu farrajanii sanumaafuu bakka wanni nuti uummata Oromootiif miidiyaan Oromootiif wanni godhuu qabu dhugaa waan takka waan hin jirre takka isaanuu weeqeemma waan qabatamaa takka lafaan qaban nama keessaa dammaqqa qabuu fi nama fakkeenyaaf badhaadhina ta'uu dideen dirqamaan bilisummaa goonee jechuufi malee haayyoo biraa takka hin qaban isaan. Duuba amma sun ni taati ammoo akkasitti dargaggoo Oromoo dararuun waan bilisiginnaatti harka isin kennachiisu sitti fakkaata. Dabalataan rakkoodhuma amma yeroo ammaatti Oromoof Oromiyaallee mudataa jiru kanatti ammoo furmaata godhuuf maaltu falaa ittate akka miseensa qeerroo bilisummaa Oromootti? Wanti akka furmaataa jecha akka jeeraa uummanni Oromoo baadiyyaatti cinaaksanii hanga minjiitti moyyaalee hanga salaaleetti sagalee takkaan wal cinaa dhaabbatee waraana bilisummaa Oromoo gargaaree bakka Oromiyaa nagaan bobbaatee akka galtu haati Oromoo bilisa taatee akka bobbaatee galtu gabroonfatee bulaa waggaa 150 kana ofirraa faccifnee kaasuu qabnaan jenna. Hayyee dhugaasaa dubbachuuf keessumaa warraaqsi isin bara 2014-15 hanga 18 geggeessitan sun seenaa qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti warraaqsa jabaadha.
ammoo dogoggoruma ayyoonnii fi jaarmiyaan siyaasaa tokko tokko godhaniin galma qabsoo bilisummaa Oromoodhaa akka waan impaayera Itoophiyaa taateetti dubbatu wal qabatee Oromoon waan sun dhugoomtu itti fakkaatee qabsoo irraa dhaabbatu tokkotu jira. Deebi'ee koloneeffataan kan Minilik caalu Oromoo irratti ol ba'ee dogoggorri akkasii deebi'ee akka dhufneef isin maaliif qabsooftu? Galmi qabsoo bilisummaa Oromoo eessa? Isin Itoophiyaa dimokiraateessuuf qabsooftu moo biyya keessan Oromiyaa walaboomsuuf kan isin qabsaa jirtan mee kana ifaanuu godhi? Wanni nuti qabsaa jirruuf impaayera Itoophiyaa afaan qawweetiin ijaarame kana afaan qawweetiin sirraa diinii Oromiyaa walabaa ijaaruu barbaanna nuti. Dogoggorri karaa sadiyaan yeroo dhufe kun afureessaa boggorri tokko keessa bofni kan cireenye sirraa diiguudha barbaanna bakka. Wanni nuti barbaannu uummanni Oromoo koloneeffata hambaa warra kaabaatti irraa dhufee naasii beekaa karaa kana deemtu malee hiree seentee naasii beekaa warra jiru kanaaf uummanni Oromoo fudhachuuf qophii miti. Gama biraatiin abashuma warri TPLF ganna 27 darbanii duguuggaa sanyii hamaa dhaqareeyyii Oromoo irratti gaggeessaa turan ammoo dhiibbaadhuma qeerroon bilisummaa Oromoo taasiseen erga Maqalee galanii booda deebi'attuu koloneeffataadhuma akka isaanii saamicha Oromoof Oromiyaa qabeenya Oromoof Oromiyaa irratti malee uumaa wal irratti ol dhaban hin qabanii warri koloneel Abiyyi TPLFin barbadeessine jechaa turan. TPLF har'a dhangalaatee Maqalee qabattee jirti. Akka isheen kana qabattu kataasise dammaqina uummata isaaniiti. Qawwee qabaachuu isaaniiti. Har'a tarii Oromoon dammaqina qabaachuu danda'a. Qeerroof qarreen bilisummaa Oromoo guutuu Oromiyaa kee jiru akkuma tamma dubbataa jirtu kana dubbata. Kanaaf silaa maaltu ta'uu qabaa? Hawaasni Oromoo keessaaf alaadhaa akkamittiin qeerroof qarree kana hidhachiisuu danda'a? Waraana bilisummaa Oromoos jabeessuu danda'a waan jedhaa irratti osoo nu gorsite yookaan yaada kennu qooddee bal'inaan. Wanti inni jechuu barbaadu fakkeenyaaf amma tommanni yaadi lakkoofsa tokko takkaa'u yaadi nambar waa warri jaamusan ummatuma oppidiyoon gaafasii bilisiginaa irraa kanaatu paartiin takka bakka lama wal qooddee naaf siirii ateteettu warri duraan wanta wal godhaa ture wal burjaajeessee kana wal godhe nuti wanni nuti Oromoo godhuu qabnu uummanni keenya baay'inaan taa'ee sibeelleef akkana taate akkas taate jee waan akkanaa kana haasa'urra akkamiin nuti Oromiyaa keenya ta'uu goomte akka uummanni Tigraay irraa kaasisanis irraa kaafnaa jee godhuu qaba. Hayyoonni keenya haala jiranis harka lafa jalaatiin waan adda addaatiin uummata keenya hidhachiisuu qaban. Saba hidhatee tokkoteetu injifatee moota malee afaaniin harka duwwaa namni mootuu hin danda'u waan diinii qabatan qabaachuu qabdatis. Ijaa kanatti wanti nuti godhuu qabnu hayyoonni keenyaa fi uummanni Oromoo ni godhuu qabu. Karaa bakka keessa jirus waan dandeenye ka qabeenya qabus ka dandeettii qabus ka qaamaan kennisuu danda'us waan hin dandeenye hundaan gamtoonee gurmuunee tokko taanee tinnifnee ittifnee Oromiyaa wala bataate taa akka barbaanne keessa jiraachuu dandeenyu taa alagaannaa sibeera walii wajjin jiraanna akkasuma gootu malee juutana daangaa Oromiyaa isa dhugaatan sararannee lafa keenya birmadummaa jaarraa abbaa gadaatirraa haayilee fidaatiin akkasii Haayile Maariyaam Gammadaatiin uummanni keenya nu duratti dhuman kana karaa isaan diigan tartaaraan kana nuti bilisummaadhaan galma geenyee intaa Itoophiyaa bara dhufaate biraa abbutorbatti maqaa adda addaa ilmaan Oromooti beekaa Oromooti farrajee dhaloota torbatti eega biyya keenya qabatte amma dhaloota torban farra jira dhaloota torban kana takka nu godhu jiru kana hubnee birraa kaafnee Oromiyaa keenya walaboomsu qabna. Kaniifuu biyya walaboomse dimokiraatawatti ijaarrachuudhaaf uummanni keenya wal dhagee hayyoonni keenyaa fi qabsaa'onni keenyaas mootummaa cimsaa Oromiyaa amma dhaabbachuu qabnaa jechuudha. Paartii tokkoon murna tokkoon dhaabbatee osoo hin ta'in isii keenyaan keessaa uumne faayidaa jiruu fi dhaayernee abosoma jiruu akkasii dhufee yoo kan taamu baate dhiigaan biyya keenya qabachiisifachuu qabnaan jenna. Qabxii tokko kaafte waan kan dubbannee qulleessine darbuun fardiidha. Innis maal waa'ee mootummaa ce'umsaa kaafte. Mootummaa ce'umsaa kanaan Oromoonni marroota akka ciniiname mootummaa ce'umsaa 1991 lama dhaabbatte keessatti waan Oromoo mudate walumaan argine jijjiirama baana 2018 keessatti waan ta'e argine mootummaan ce'umsaa yoo dhaabbattu biyya ambaa fi warri muuxannoo qaban itti maatiin gaafuma dhaabbattu Oromoo hiikkachiisuudha kasiin irratti dhaabbattu. Ammoo kunoo warri Tigraay mootummaa ce'umsaa osoo hin jenne hidhatanii qawweedhaan waraana koloneel Abiyyi salphisanii ka addunyaanuu itti koflaa jirtu of keessaa baasan. Nu waa'ee mootummaa ce'umsaaf saniif kana ammatti haasa'uu dhiibne waanumati qawwee duraan dubbattu waan obootti yoo xiyyeeffanne maal ta'a? Miseensonni qeerroo bilisummaa Oromoo warra biyya keessa jirtan kunii fi miseensonni waraana bilisummaa Oromoodhaa waraana qofatu hin ta'in mootummaa ta'uu hin dandeessaniis maali mootummaa ce'umsaa isin baantan kun? Wanni jechuu barbaadeessira maal isheeti? Fakkeenyaaf gaadaa malammiileetii fi wanta waan hundaa fi waan inni keessa jiru osoo hin taane yoo karaa sanii furmaanni akka dhufu taate jedhe ammoo qabxiin adda dureetii fi ijoon kanneen kaasuu barbaade waraana bilisummaa Oromoo cimsuun osoo jiruuti bara
Ana dhibee miti kana goromuu qabu. Akka nama tokko kan hin tibsu barbaade. Waraanni bilisummaa Oromoo cimaa humna jaarrachaa mootummaa gabroonfataa baadiyyaadhaa iddoo takka taa'uun siqaa gara magaalaatti Finfinnee daareetti seenee akka nama tokkotti xeefa irraa kaasuu qaban jedhu uummanni Tibeellee irraa kaasanii magaleerraa. Hai gaaga'amni bar ganna 150 nurraa dhaabateen beekunummaa mootummaa ce'umsaa jaarummaa abbaa gadaa hayyoota osoo jedhu qareeyyiin Oromoo keegereef Oromoof Oromiyaaf abdii ta'anii hayyoonni aartistoonni qeerroof qarreen obba'an arrallee obba'aa jirtu. Kanaafi dhuma qabaa kana maaltu barbaachise isin waa'ee dhuma hidhachuutti wooboo jabeessuutti nu mootummaa taana wooboon mootummaa ta'a jettanii yaaduu maaltu isin dhowwe. Yaadi jirraati bara kanaafuu qaba jechuun jirummani. Kun galma ga'uu qaba iltu qaba namni hundi lammii Oromoo